السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا ميديا ولازم أرانتنا خيسما جباتكون إسنف ديان نجرا سينا إساتا دبرتي تنقروا أمراته وبتجروا أكبر نوت الرافد النوف ميقا ميستنا جيسن دبرس. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكان خيا حمزة جامع وانين دبرسي دبتشو لين فدو غرو بنوتا كتو فان مدبدو أكانو تري. Niturre gaaf takka hariifa ijoolleedha sichi boy ja'amna baafannee maqaadha nu malee hin jirru biyyarra hariifni waa hunda ni goonaa lubbummaan feenaanii gosoowwan haraaraa hundaa huni qabnaa hariifummaa seenee hunda keessa seennaa dhokonneeti warra suutatti jalqabne suutuma suutaanii booda dirribbaane ganama ol kaanaan suusii jala ceenaa osoo humaan nyaatiin waa harkisuu feenaa qama'uu fi aarsuu goronni karaadhaa dhiiga keenya seentee jaalalchisuusiidha. dalagataa hedduu qabneeti zallamne miskiina beeqamar hariifatti taane waan godhu dadhabnaan meeqa booyee kutee harkasaa ol qabee rabbi nu kadhate gizeeniif hojjennu badii tana hundaa hariifeef seenee namuutu gammadaa takkaa lamaa miti wanni nuti goonu salaataaf ibaadaas takka quban qabnu halkanis hirrafnu shamarran sossobnaa nama hedduu takka akka malee goonaa ilmoo manaa meeqa bilaashiisii goonee akka waan jaalannuu itti fakkeessinee qaalii haadhaa abbaa hundaa'u lakkisnee fidaa waan barcaadhaa janneetti eeginee hin qabnu yoo ja'an isaan arrabsinee isaanis akkatti barfiggattisiisnee osoo akka jirru dhufe guyyaan tokko guyyaa keessa seennee jajjabduu barrakkoo nurraa dhukkubsatee saahibni jaalannuu achin lubbuun baatee osoo teenye eenyu achin lubbuun baatee osoo teenye eenyu. فرش التراب يضمني وهو غطائي حولي الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه صوتي أجل بمباتي وصوتي إنو نجبت قلبين تو بوجي تو إجيني نجلتي سدودي جئي جلوماني نمون ودعا لكادوتين هفتو من قدو في دردراس أدهن فلتو وما تدلي دام بردتي والليسي tokko boodan aanu gaafa guyyaan geessee qophaa'u akkan qabu amma nan mul'ate gantuu duniyaan tun ta'uun siinaaf galtee qophaa'u akkan qabu amma nan mul'ate
هوغنتو دنيانتون تون سيناف قلتي بيغيا بر أنا فكاتي وانين غالي قولي غرو إفما فين دي بي إفميدي خليق ما خيتين بر أفيتو بدي الراس دلاويتين صدور الأبردي فدي لبو جلان خيه في التديمي إسيقو تفجتشان خنو حلاكمي ديري دلقودان هدودان جينومي أكد يرتلين كما اتفتمي نيماتي دقدين برسي إرلام فدي ديري تقو قدا انتسي هجدي garuu amma tuubachuudhaan fedhee ammas deebi'eetiin hulaatii dhaabbadhee garuu arraan tana shiinoo fakkaataa waan baru dhufugaa san'atuu ni beektaa diliin nan deebisin yaa rabbi yaa gooytaa tuni kadhaatii yaa rahmaan naaf qeebaltaa yaa rabbi yaa allah ansumaan karadhaa nan deebisin ganaamee gama diliidhaa ana qofaa miti hunda muslimaadhaa je'eetiin tuubadhee deebi'e gamasaa ربي خيان خدي إمام ببوسا kan isa qabatee inni yommuu dhiisaa waanin dur godhee hundaa hulakkisee kunoo ammaan tana waggaa lakkoofsisee waanin dur godhe san hunda lakkisee kunoo ammaan tana waggaa lakkoofsisee. warroottan akka keessanitti ammallee jechuun badii keessa jiruuf maal dhaamtaaf? obboleeyyan kiyya kan dhiiraa dhalaadhaa dhufe ramadaanni barbaatiin toobaadhaa hireen tun sin dabrin ammuma toobadhu ramadaana boodaas sanuma jabaadhu yaa obboleessa kiyya kan na dhageessu kan miidiyaa rabbaatii muuziqaa wallisu yaa obboleettii tiyya taniif na dhageesstu tan miidiyaa rabbaatii muuziqaa wallistu eenyutu siimee sayoom akka duuti tun yaabu bargaafiidhaan hin dhuftu akka amma jirru amrii nuftee duunee maal rabbiif deebisnaa yooniif gaafatamne arra addunyaa irratti diliidha hojjettaa boru qabrii seentee irraa gaafatamtaa guyyaa sin fayyannee qabeenyaaf firrinii guyyaa sin fayyannee foolowarri kan kee hedduun qabdu kuni guyyaa sin fayyannee komantiif laayikiin amma qabdu tuni gaafa san qophaa'e ifin dagatinii yaa kan baatii soomanaaf qophaa'uudha jirtu guyyaa rafaa oltee halkan atoorartu lakkisiin sinjaa akkanaaf hubattu wallaahi sinjaa tun humaa singootu jabdu cinqiin qabrii hin sahin laaftuudha khayrii lakkisuudhaan hojjannaa sharriidha gaafatamuuf teessaa tananaaf hubadhaa sa'aduuni qabdee walitti qabriinii إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ سعد وما أدراك ما سعد سعد الذي اهتز له عرش الرحمن عند وفاته سعد الذي شيعه 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قط سعد
الذي فتحت له أبواب السماء، سعد سيد الأوس والخزرج، سعد الذي منديل من مناديله في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا حال سعد. ماليا نتفا قباوي أماني سنيفون موتو خطا هاتو بنو ديريد أسلكسني ربها قبنو برم الكاو داف الراحة جبنو باتي رمضانيس الرافة يدمنو برم الكاو داف الراحة جبنو باتي رمضانيس الرافة يدمنو. إيجا خبجمتوتا في هردفتوتا خينيو سيناتنا رابرنوتا قدا كفلتن أبديك أبنا سجنتان تنيتن الرأس متمرتي سجنتا براتين هنقول الدفنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.